takka waan feetere ogeessa jaalachuun marraan bahu kunoo amma kabeera tira gidee kaadhe akkana na godha. Kunoo. Ibannaa akkamitti Achimit. Achimit. Awwala rek itagar zora sibla manam kaga wonjuru ida amma asli akam go tabe atama effecti oson dahini injecti ya tasan dofta da kokena kokko in hanchi ya tasan in hanchi ro effecti oson tane tagarna jirtu tajal kabara jirtu dof Bitimo. Biti tare. no biti miti Mari ni seranitti mi. bakkuma qalama sangat dofte mi Doite Dae effective biti jira kiyya bir. Akkasta. ukoko ya sitagarsiisa okay andu biratta ma faransi nam mulisara erga kalama sandoite kawwala irrat Ka awwala irratti haye. ashan kulit kana kaya sabai dura Ya Rabbi silkin Doktor Malta tani dalachu tara. Saada min korbaad yetu to namana hunde galabate video sokara cham namni kulla jirate yo. Mal jechu doktor sidura kulla mal gonam. Way sora Saada min sarichi ora na warabatara ega. way nyaatamtani doktor hadda. Taballa ko asli iPhone ma bitan asli kara. san saada min afan bute iPhone ni bitu mala jette. Asli san rabbin saada min afan sibus. Zero tuqina anje zero gide tuqan kuno kamera da cha fidala. Mal Kuno fide. achi mana fid. Me gadi jeri ilale. Mali ni wani bidu ku wana mana keessatti argin. Okay, kawe. Kawe akka guyyaa afarsoon natti qabe. La ilaha illallah. Kawe fide. Ichiti baade. Nakal biru kabsan anta. Ma China timbaran din anta. Malta tan doktor mal jechu. Akkar asirra bare den be dok. Doktor mira. Ani baal matu diaspora na morkachite iPhone fitibiteedhaan. በጣም ይረኮዳ ዶክተር የሮ ዱራቲፍ አይፎን ጉበስ ሴና ገልሜሰን Anaafis waliin fakkaatu ibsa silkiin kee iPhone dha. Eessa tuutee akkatti nama fakkaate kuudhaan waraabee sana fakkeesse iPhone. Wallahi. manta te yada jira barani arabatte miltara Silkiin duraanii iteen haasochaa dindee tiriin achumaan jijjiiradhee dhufee amma kun bineensa fakkaata namni hundi na wallaalee saadamuu ijoolleen asi dhufte asli wallaallee gara mana keetii dhufne asli itti himinaan jedhanii bar Aboo namni hundi na gargaaree gargaarsa Oromoon naaf hirmattee diyaaspoora iPhone akka hundi koomentii barreessite. በደሳደም Saadamiira keessa galee kaardii baasee naa dawwalee sirraa hudin. Eessa tuqan ibsa? ዋኑ haadha seenaa gaafadhu isiin maa burtukaana fakkaattee dhuftiin ayfooniidhaan iPhone keessayyuu 15 ነው እናቱ ነፈሪ ብላ 1500 ዶላር የገዛው ስልክ ነው ወላሂ ገራን ጉባቴ በእናት ነቲ ጉባቴ ወኪል ጨብሳ ወላሂ እኛ ነው ሙጀሬ ባቲ ሜቆ ወጋ ሜቀት ወሊ ayfoonii kanarratti asli waan hin taane qabu guyyaa tokko bara akkana lakkoofsa raabsee halkan walqixxe jedhee namni itti ta'u ጉዳኛቴ ወላሂ አይፎን ኪየ ጉዳኛቴ ኛታን ካ ኦሮሞ ኦሮሞን ኛት wanni oromoon hayyette kun karaa deemuun isaan oolu guddaa nyaatan ayfoonii ki gammada guddaawwa ዱጋ ረቢ ኛት ምንቡራ I want to go focus. mimiti Okay, kabajamtoota fi jaalatamtoota baga nagaan dhuftan kooppiin kitaabota godha amma maaltu jira naan galle bar. Baay'ina studio benni. wanno istiidiyoo wayii jechuudha kompiitara wayii kan jechuun qara siisteema ilaalaa jirru achumaa dhuftanii isin Siifeenyuun laaluun jira. anaaf ibsa hordoftootuma kennaa waliin jechuudha. Maal kompiitara maalii ilaaltan? Wanno Istiidiyoo banate san kompiitara isa waliin ilaalaa jira siisteema. Istiidiyoon osoo naan hin beekin si waliin ilaalu hame inshaallah. Maal ati jechuun namni abbamatti dhiyaanna jechuun namuma fakkeenyaaf yoo karaa si dhufe makii karaa mana eebelu eessaaf hin jedha.
Garasiin maan jetta ibsaallee giree dhaqee waan hin beekne keessa hin seenaa please. Okay. Maal banatti ati? Studio la con attività. Kazaa isin sigurra. Ilaayyuu na hiiki siin jette jireenya kan kee keessaa baateerti maaliif si gaafatti? Ani bakka ibsaa waa hunda afaan si kaa'u qaba. Dheengadda dhuftee harka dhahi jetteen gaa'is harka dhahi. Maaf harka dhahi? Barzidee kabajnaa harka dhahi jetteen. Abbaa barzidee kabajartuuf rabbi beeka. Ibsaan kiyyeessuma harka dhahuuf ka'u yaa ibsaa jedhee. Eenyu jettee harka dhooftaa jedheen. Ani kanaaf bar onnee koona dhoostaa barati. Kanaaf onnee kan koona biinxisaa bara. Miskiina mucaa qofa afaan osoo kaayanii nama hin ciniinne. Ishi. Duddi kosii baati. Sorry, Bona, miira keessa galee beektaa. Maulaa baaduu. Ija kana roorrisu baay'ee garaan nan danda'u. Aratas naannoo yaaduu kun beeku. Ergaa beekaaf tapha haa godhanii ibsaaf maakii gara takka deebiif namoo akkam goona. Wayi nu cafaqan nyaatteedha akka hin gaddaa. Maakii akkamsii wayya? Ibsaa ya gara kiyya gadaani kaa lubbuu. An danda'ellee sin qaqqabu waan ta'eef gara kiyya gadaani ati. Ergaa qaama beelami tokko ergaa. Okay, an geemiin ergu ergaa isin jalaan qaba baay'ee ergaa. Ibsaa ergi kaa ibsaayyee maal sodaata rakkoon qabu maali? Ibsaa ergi yaa. Gaafa afuudhe iyyuu haqatan ta'e jette haqatiyya eegi kaa. Ibsaa erguu gadhasin jammaa. Ibsaa ergi geema. Warri koomentiidhaan mucaa diimaa kana namni argu hin jiru jedhan. Ibsishaa. Makiitii yaade. Ibsishaa. Geema ergi. Bona. Ergi. Bona ergi. Ay, ibsaan ergi wayya natti. Akka argatu qabuu dide malee akka itti erguu hin beekamu. Geema ergi. Ibsaan ergu ada faatee dhiisati jallisi. Bona ati maan an gargaarreetiin. Ibsishaa geema ergi. Wii!